qorumsi himmoo ama inni ma dubbachaa turre ganama himmoo ama biyya lafaa kana keessatti qorumsi ame Kiristiyaan warra jedhan ani dhiiga Yesuusiin bitameera Kiristoostu na bite Kiristoostu na jijjiire warra jedhan bira maaltu jira jenne maayettan qorumsi jiraa inni tarii intini ta'a qophii sagaleedha waan ta'eef qorumsi biyya lafaa kana keessatti positivity namoota yaada gaarii qaban egeree gaarii qaban balbala isaaniirraa qorumsi fagoo miti dubbadheera utuma waldaa dhuftanii mataa bowwuutti fayyitanii iyyuu borimoo garaa ciniinnaa jira mata duree adda addaa fideetu nu qora biyyi lafaa karaa waan tokko yoo mo'anneerra jennu mata duree biraa fideetu ittiin nu tawaaggaa qorumsi kun yeroo dubbatu Yaaqoob namni qorumsa isatti dhufu hundumaa damdamatee obsaan danda'ee baatu maal ta'e hagammadu inni yeroo qoramtan yeroo baay'ee akkuma baratamaa isaatti yeroo qorumsi namatti dhufu namni walitti galee shuntuura malee hin gammadaa namni maakkas na godhe Waaqayyo maakkas na godhe abalu maaliif akkas ta'e kun maaf jireenyi koo akkas ta'e namni qorumsa isatti dhufu irratti maaliif kun ta'e sammuu isaa gaaffiidhaan rukuta malee bagadatti dhufe namee gammadu hin jiru Yaaqoob garuu qorumsa isatti dhufu namni obsaan danda'ee baatu hagammadu maa inni qorumsi inni keessa dhaabatamee gammadamu kun dhuma isaa waan tokko haaya gonfoo isa jireenyaa sanatu dudduuba isaa jira waan ta'eef namni qorumsa isatti dhufuuf obsa qabeessa ta'e gatiittiitti waa baatu qabu hagammadu kan inni jedhuuf dudduuba isaatu ulfinni waan jiruufidha jechuudha gama kan biraatiin qorumsa jechuun kun maayin qorumsa kallattii lamaan ilaallee ture dhalli namaa hin qoramaa qormaata jireenyaa hin qabaata tokkoffaa qorumsa hammeenyaaf namatti dhufu wenne lammaffaa immoo qorumsa gaarummaaf qoraman hamminaayee kan dhufu waa sadiidhaa inni baranne hamminaayee kan dhufu mata duree qorumsaa iddoo meeqatti kun qorumsa iddoo lamatti kunnee ilaalle ganama iddoo lamatti kunnee ilaalle inni tokkoffaan hammeenyaaf kan dhufu hammeenyaaf dhufa gaafa jennu akkati hin galletti akkati hin jiraannetti akka nu hin jiraannetti lola badduu nu baasuudhaaf nutti xiyyeeffatudha inni kun badiisa irratti kan xiyyeeffatudha hammeenyaan lolli dhufu hagaltuu haguddattuu hajiraattuutu hin taane hacabduu aduutu hasalbattuudha qorumsi hammeenyaaf darbatamu qorumsi gaarummaadhaaf qoraman immoo akkuma barsiisaan barataa isaa barsiisee kee qormaata kennuufitti qorumsi gaarummaaf kennamu karaa nama tokkoo kennamaa inni immoo karaa eenyu tenne qorumsi gaarummaa Waaqayyos nama hin qoraa jechuudha gara kan biraa Waaqayyotu nama qora qorumsa gaarummaa isa jennu sana Waaqayyotu nama qora inneerra biyya lafaa kana keessatti harka guddeessa qorumsa hammeenyaaf nuyi qoramnu sanarra dhaabadhee dubbadheen ture ganama waa sadiin kaase qorumsa hammeenyaaf nutti dhufan waa sadiin dubbadhe tokkoffaa qorumsa eenyu nu qorwen qorumsa namni nu qorwen namni nu qora ganama waan xiqqoo tokko dubbadheen darbe Maatiyos boqonnaa 22 keessatti yeroo ilaallu Maatiyos keessatti gaafa ilaallu 15:22 gaafa ilaallu Yesus Kiristoosiin waan kiyyoo tokko keessa isa buusuudhaaf irratti mari'atanii jedha kutaan sun kan irratti mari'ate namatu irratti mari'ate namni wal mari'atee waan nama balleessu waan nama midhu hin godha qormaata nama akkasaatti fida nami qormaata nama akkasaatti fida yeroo tokko tokko qormaata karaa namaa nutti dhufu kana beeknee addan baafan faarsaa 91:3 kaastanii gaafa dubbistan Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e si oolchaa jedha kutaan sun akkas jechuun namni maal godha jechuudha namni kiyyoo kaa hin qora namni rakkisaadha jechuudha qorumsi namaan namatti dhufu baay'ee eeggannoo cimaa gaafataa jedheen dubbadhe ganama qorumsi namaan namatti dhufu eeggannoo cimaa gaafata maaliif namni iddoo sadiittan kutee kaa'e waa'ee nama iddoo sadiittan kutee kaa'e namni
qorumsa karaa namaa nutti dhufu damdamachuudhaaf baay'ee of eeggannoo nu gaafataan jedhe. Tokkoffaa kan wajjin dhalanne ta'uu danda'a namni. Lammaffaa kan wajjin jiraannu ta'uu danda'a. Sadaffaa immoo waan borii keenya akkatti ilaalee mucaa'uun hin guddatti nama nuun jedhu. Akkuma har'uma nutti bahee nu argeema foormii gaarii qabdi isheen nama gaariidha inni nama gaariidha jedhee nama nu saadu. Obbolaa Yoosef egeree mucaa sodaataniidha kan isaan dabarsanii gurguran. Egeree mucaa laalan mootiin irratti taati jedhan mana keenya dhaalti jedhan sodaataniitu qarshiidhaan dabarsanii gurguran. Kan Yoosefin gurgure seexana jawweedha nattaasa eenyu obbolaasa. Kan Yesuusin dabarsee gurgure eenyu nama. Namni qormaata cimaa nama akkasaatii irratti fide. Qormaata namni nuu dhiyeessu injifachuudhaaf baay'ee eeggannoo cimaa nu gaafata. Because nu wajjin kan nyaatu ta'uu danda'a, nu wajjin kan tajaajilu ta'uu danda'a, nu wajjin kan bahee galu ta'uu danda'a, kan nu wajjin dhalatee qaama tokko taanee durbii ta'uu danda'a, eessuma ta'uu danda'a, adaadaa ta'uu danda'a, mucaa abbaa ofii ta'uu danda'a. Gaafachi as dhufu mata dureen ni qabatee ittiin nu lolu waan hin beekneef of eeggannoo cimaa kan gaafatu qorumsa namatti dhufu keessaa qorumsa namatti dhufu baay'ee of eeggannaa cimaadhaan eeggachuutu nurra jiraata jedheen isin barsiisaa ture. Because fakkeenyaaf wajjin dhalattanii maalii mucaa maabaluu baluu miti wallaallee. Al tokkodha gaafa cheersii kana dhufnee asitti hundeessinu warra biyya keenya raajiiwwan jedhan gamaatiin kee haadhalata rakkisoodha. Taarikuun waldaa dhaabee jedhanii haayee dheeraa isa tokkotu biyyumatti jedhaga. Achumaanii inni tokko moo haayee koo kan hin beekne isaan gidduura sadii ta'anii haasa'u. Taarikuu waldaa dhaabee jedhanii asuma magaalaa keessatti haasa'uga ergasii natti himu. Waldaa dhaabee mi'aannaan inni tokko taarikuma shifarraa moo dheeraa inni gaamoo qe'ee keenya beekala ishee wajjin dhalatan isheen rakkistuudha gaa. Maai wallaalle moo hali shifarraa dheeressaa wadaa jiru hundaasaa moo amma zeddiitti warra nama beekan. Eeggan wanti isin tikureetii gootan nama irrattama. Ishee wajjin dhalatan ishee kowaasii moofaa wajjin dhiittanii guddatan jechuudha. Be careful please. Amma bara kanaa namatu maaluma naan jedha abaluun jedhee naannessee seexana na qorte jedha malee harka caalaa qorumsi namni ittiin miidhamaa jiru kan eenyuuti isa namni isa qoruudha. Online irraanii nan tajaajilan ture namichi akkas jedhamu akkas jedhamtu akkas godhe naan yes itti zuumiidha waan ta'eef directii wal ilaalaa irra yes. Okay, waggaa afur dura tashaalee nama dhambaatu sifile na fuudha seen duugaa turetti. Waggaa tokkoof ji'a ja'a har'amaa sirriitti ta'e naan mucaa tokkotu waaqaaf lafa butee kakatee tajaajilaadha sin fuudhadhee waadaan agarra. Nama lammaffaadha kun. Isa sadaffaa amma inni dheengadda dhiyoo ji'a ja'a dura sirriitti ta'e maadhaan naan birrii 37 na nyaattee baddee gurbaa tokko deette. Hamma kana mata duree tokkittiidhaan nama meeqati jedhe? Nama sadii. Malee seexana sadiin jedhu. Amma iyyee keessaa naan bahu waan akkasii yeroo argu. Iyyee keessaa malee hafuurri nama qoru iyyeen bahu. Ofiisaa qorraa'ee ta'a malee qorra ta'ee ta'a. Namni nama harkatti adoode danda'ee waameen namaan jedhu. Maaliif waldaa dhuftanii ameen hin jettan beektu nama harkatti doomtan. An tajaajilaadha, arraajiidha, an faarfataadha isa jedhu harkatti nama cabe amma tuun kaasee ergaa isin time nama meeqan lafa. Biyya kanatti ergaa dubbachuu waan anoof qabaa ture ganama argite dinqii waaqa godhaa ture. Wanti anoof qabaa ture wanti noof eeggadhu maqaa tajaajila koof wangeeliin irratti akkan tuqamneefidha. Nyaachuu dhaqee nyaatama namni gargaaramuu dhaqee fayyadamuu dhaqee fayyadamee gala. Miidhamni har'a waldaan kiristiyaanaa silaa caba fa'iftennaan ittuu madaa kabiraa kan dabaltu taate dhalootatti. Kan nu miidhe eenyu? Nama. Qorumsi namaan dhufu kolfaa dhufee kan nama dha'u ta'a.
yoo karaa jaalalaa yoo tumsaa garuu waaqayyoo innati waaqaaf lafarratti mo'aadha jettee amanattu si ga'an jedhe. Namni rakkisaan utuu si wajjin nyaatu ka'ee si kennuudhaaf lafa ilaallata. Akka itti duutu qindeeffata. Mijeessee dhaqee afaan boollarra si kaa'ee deebi'a. Nama kun maal harka keessa ol qabadhaa. Waaqayyo sammuu namaatti sin kennin. Galgala kana jabeessi dubbadhu naan jedhe waaqayyo namoota torbatu afaan namaa keessaa sammuu namaa keessaa bu'uurra. Namoota namaan nyaatamuudhaaf deeman, namoota namaan liqinfamuudhaaf deeman, tajaajilaan haa ta'u, jireenyaan haa ta'u, karaa adda foon qabeessi sirratti hin hojjetu barana yee. Iyyiti amiin jedhi. Al tokko na yaadadha aleen jira firoon ganama tureera. Firoodhaan hime abaluun beektaan naani kontiraaktarii koodha ayedhe maqaa nama waamete sirratti hojjechiifte waaqayyo himatuun jedhee. Inna amma wayi tokko sitti maal utuu si hojjechiisu sirratti hojjeta. La waan akkasii nam asii azaajii keedha, asii hojjechiisaa keedha, asii hojjetaa keedha yookiis asii qaama hidhata hojii keetti kara kan biraa immoo si nyaataadha. Qorumsi namatti dhufu eeggannoo cimaa nama gaafata. Eeggannoo cimaa nama gaafata. Kanaaf hammeenyaan wantoota darbataman keessaati qorumsi itti dhufan keessaa isa tokkoffaa karaa eenyu sarfuudha jenne. Karaa namaa isa dhufu. Isa lammaffaa qorumsa seexanni nama qoruudha inni. Hammeenyaaf kanu isaan kun namni cabsuu balleessuudhaaf nu qoraa inni. Seexannis cabsuu balleessuu ajjeesu. Ganama dubbadheera waa'ee namaarratti. Seexanni biyya ugadhiiseera naan jette listiroo tokkottu. Seexanni biyyaayyuu deemeera. Maal godhe beektaa seexanni muudiinsaa naan jedhe. Eenna nama hojii isaa hundumaa rikikkibitti godhe namatti kennate sokkeetti. Namatti hojjetaa fi hira hojii seexanaa itti. Amma waldaa keessaa inni sun muudiidha malee seexanni hin jirtu biyya hin jirtu naan jedhe. Haasaa mucaa sana tamaarareetu nama harkatti miidhame haasaa. Hojii seexanaa seexanoomuutti ka'e namni jette. Waaqayyo gartuu warra akkasii keessaa maqaa keenya gototee haa baasu. Ameen jedha. Namni nama ta'eef miti nama keessa namni jira. Namni sammuunsaa waan hamaatti kireeffame yeroo hundumaa hojii xaxaa, hojii jallinaa, hojii ajjechaa, hojii miidhaa, hojii guddina namaatti naafu, jireenya namaatti naafu yeroo hundumaa taa'ee daanteelii meeqa wal keessa xaxaa kan oolu. Nama. Hafuura hammeenyaa nama keessaa sitti faca'u. Barana balbalaa boroo kee kabachiiseera waaqayyo. Hirkattee amiin jetta akkamitti ta'a kun. Elaa isa kan seexanaa siisteema xinnoo tokko dubbadheera ganama. Maaliin ofirraa ifannan jedhe? Maqaama Yesuusii uleen keenya qabanni keenya inni cimaan sun gaditti baana hin dhaabataan. Tasumaan dhaabatu. Garuu ammatu taarikuun nama mormaa jira ta'e hidhata hojii kootii waan ta'eef nama mormaa jira ammatu ta'e bayi maqaa Yesuusii waan jedhee dhaabatee dhaabalee ayoo argamu. Inni danda'ama qorumsa namaan namatti dhufu kiipparii cimaa ta'uun nurra jiraata ofuma keenya. Kiipparii cimaa ta'uun nurra jiraata. Qorumsa seexanni nama qoru. Qorumsa seexanni nama qoru. Isa lammaffaa. Qorumsa seexanni nama qoru keessatti al tokko gooftaa Yesuus Maatiyos boqonnaa 4 irratti yeroo baay'ee hunda isaa deebise jedhee lallabaa tureera. Maatiyos boqonnaa 4 keessatti Yesuusin qore seexanni. Qormaata inni Yesuusin qore keessa gaaffilee xixiqqoo waan jireenya dhuunfaa irratti hundaa'an Yesuus waanuma barreeffameen deebise. Fakkeenyaaf meerree jireenyi kee yoo isiniin jedhe waan barreeffameen deebisuu isinitti nu baatu. Garuu eenyummaa keessanitti dhufnaan maqaa isinirraa dha'utu jira. Eewun seexana kan isinirraa dha'u maqaa tokkotu jira. Maqichi Yesuus. Seexanni isa jalqabaa Yesuusii yeroo beelaatti waan argateef waan manni qoonqoo isaatiif rakkatee jirutti fakkaateetu
akkumanni dhagaa fuudhee daabboo godhee nyaatuuf itti dhiyeessite badasiitii. Namni buddeen duwwaadhaan jiraata dubbii afaan waaqayyootiin malee ofirraa deebise dabe. Waan barreeffamee gaditti fide. Jalaa jette alan ammoo mana qulqullummaa tokkorra dhaabachiiftetu dhattee mana qulqullummaa asirraa of darbadhu ergamoota sii ramadu. Ergamoonni dhufan sun harkasi jala qabu si oolchu hin cabdu ati hin baddu ati jennaani lakki garmalee eeggatiin jedhame barreeffamee jira. Isaduma waan eenyummaa isaatti bu'uun itti dhufte. Fitteerra achi ol laabdeetu ol baaftee gaara ol kaarra dhaabachiifteetu addunyaa kanan sii kennaa. Lafa kanan sii kennaa. Biyya kanan sii kenna. Yoonaa sagadde. Eessatti kanan dubbachuu barbaada. Yoonaa sagadde isa jeen jedha. Dhattee infarariitii wayiitiin kuffiftee irra dhaabachuu barbaadde. Gajaantummaa wayii akka isheetti dhaga'amu gaafa ta'u Yesuus hin dide. Bada siitti jedhe. Ija koo duraa bayi. Argaa koo duraa shokki. Kan sagadamuuf eenyu dha? Kan waaqeffamu eenyu dha? Kan jajamu eenyu dha? Kan sagadamuuf malu waaqayyo tokkicha barreeffamee jira. Ani waaqa kan biraa hin beeku. Aan labsii kan biraa hin beeku. Narraa deemi jedhe Yesuus. Sadhumaa maqichaan ifatamee sokke. Seexanni nu qora garuu maqaa Yesuus jala danda'e hin dhaabatu. Namoonni seexanni sin lolu. Yeroo hundumaa dhufee meerre jireenya meerre yeroo hundumaa mata duree seexanni fidee isinitti dhufuun isinitti hima. Meerre maaltu sii ta'e? Meerre faayila adda addaa fidee memee. Kanaafidha dubbadheera ganama siddistii mata duree haaraa fidee dhufeera. Dhaloonni kun akka addunyaatti rakkoo dhaloonni kun qabu jaalala birrii qaba. Jaalala birrii waan qabuuf ani birriin na bira jira achi as bahe. This is system of seexan. Seexanni kuni sistema haaraa diriirse sagantaa haaraa diriirse achi as bahe. Sagantaan isaa kun fedhii dhalootaa laala. Maaliif? Baratanii hojii kan hin arganne baay'ee waan jiraniif. Dargaggoonni baay'een lafatti cal jedhanii tankaraatataa waan jiraniif. Hiyyummaa baay'een dhaloota rukutaa waan jiruufi birriin na bira laxxafachuutti ka'e. Birriin na bira, jireenyi na bira, makiinaa gaashaa dhiyootti qabatta, viillaa dhiyootti ijaarratta, jireenya gaarii argatta deechi as bahe. Waaqayyo isaa himatu. Kun eenyummaa keenya isatu kun. Isa eenyummaa keenya gurguruudha kun. Eenyummaa keenya isa nagaduudha kun. Harka keessan ol kaasaa. Barana karaa miidhama keerra dhufee haalli sobeesi sossobu balbala keerraa haa godaanu. Maqaa Yesuusiin haa godaanu. Nuyi yoo rakkannees yoo miidhamnees yoo toles yoo toluudhaa baates guddicha maqaan isaa nurratti moo'e Yesuus malee kan biraa hin beeknu. Oromsi mo'ama. Kan mo'amuu jiru sobee mo'amaan dhufeetu simmoosisa nuun jedha. Mo'amaan dhufee simmoosisa jedhama. Dureessa beekamaan si godha ji'a ja'a keessatti waggaa 2 keessatti si sooromsaadha. Bada si laphee jedhu hin qabnu taanaan galaana du'aa keessa jirra jechuudha. Seexanni fedhii dhalootaa ilaalaa dhufa. Fedhii dhalootaa ilaalaa dhufa. Fedhii dhalootaa ilaalaa dhufa. Akkatti qullaa godheetu nama biraa deebi'a. Sobee makiinaa waadaa gala malee, sobee mana waadaa gala malee itti hin galchu. Yoo itti galche immoo gubataa dhiphina cinqati lafa kanarratti seexanaaf ergamuu jechuun wanta ulfina namaa agarsiisu, ulfina namaa duuba deebisu, qullaa ta'anii biyya lafaa kana keessa jaanja'uudha. Kanaaf haxxummaan seexanaa inni guddaan kan ittiin mo'amu jabina keenya miti, beekumsa keenya miti, maqicha fuunee gaditti baana. Yoo akkas ta'u karra keenyarraa waaqayyotu ifata. Al tokkotu viillaa 10 qabaa jedhan. Viillaa jechuun mana ijaarsi miidhagaa isaatti fakkaata malee gamoo miti. Ayyaala? Ijaarsuma miidhagaadha viillaan malee gamoodhaan waliin qabatu. Viillaa 10 qaba. Gaaf tokko galgaloof naan haxirii isaa cufatee rafe jedhan. Gaafa rafuu seenaa kana nan dubbise toora interneetii irraa jechuudha. Na gaafa rafuu dhaqiituu waaqayyoo gibbii qofe. Eenyu edee abbaan gibbii gabbaye. Gaafa gabba'u ana waaqayyoodha innaan maal achi dhufte reettiin jedhe. Anoona bushii jedheen dhufe mana 10 qabde jedhanii
kutaa kudhan qabdu kana keessaa tokko naa kenni jedheen nu fedhe Waaqayyo. Namichi noorika hunda saayuusitu naa kenne ol seeni kaayedee tol seensee kutaa tokko kenneef. Kana booda yeroo Waaqayyo ol namatti lixu oppos kan godhumo dudduubaan dhibu. Yoomu yeroo Waaqayyo sin guddisa jedhu kan si xiqqeessuuf harka ol kaasu hin dhibu bira. Yeroo Waaqayyo sin jiraachisa jedhu kan si ajjeesu bukkeedhaan dhibu. Gaafa Waaqayyo gibbii namtichaatti ol lixu dudduubaan immoo dhufe seetan. Dudduubaan dhufeetu haxirii qofa qofe. Haxiriitti bu'eetu eewwati jedhe abbaan gibbii. Eewwatennaan ana seexanadhaa jedhe. Yee ana seexanaa ittiin jedhe. Kana booda dhaqee haxirii banuu dhiiseetu fiigee gara Yesuus dhaqee halii tuti gibbii kana keessa jirtu seexan akkamitti dhufee qeena jeekaa jedhe. Dhaqee gibbiin kun kan koomiti jedhe Waaqayyo. Itti yaade namichi maal jechuu barbaadde gaafachuurra ofiitti yaade. Ani dhaqeema seexanaa wajjin waliin taaggalu situtti beeka. Akka ishee gootu situ beeka. An seexanaa wajjin waliin taaggalu kottuuti mana koo kana keessaa kutaa 6 fudhadhuuti narraa deebisi waan kanaa jedhe seexanan sodaate. Inna kutaa meeqa ta'eeraa walitti? Kutaa 7 sila tokko kenneef amma 6tti dabaleef. Kana booda yeroo lammaffaa seexanna xiriiru rukute. Gaafa seexanna xiriiru rukutu eewwennaani ana seexanaa jedhe. Maal achi dhuftee na buushi jedheetanii jedhe abbaa gibbiiti. Kana booda ammas Waaqayyotti achi deebi'eetu maalii kutaa 7 kanan sii kenneefi abbaa qe'ee ta'i gabba'i jedheetanii. Maaliif seexanii na rakkisaan humna koolidha kana hin danda'u. Kottu akka gootu kaartaa pilaaniin sitti rikikkibii godha. Ameen. Namichatti nadheera baay'ee. Kaartaa pilaanii mana koon sitti kenna. Kutaa 10 saayyuu viillaan mana koo maqaa keetta jijjiiramu. Kana booda arrafee buluun barbaada itti namichatti. Lukaasaa mee harka keessan. Waaqayyo barana sammuu ittiin diina keerra aantu siifa kennu. Kana booda murtoo kana murteeffate. Murtoo kana erga murteeffateeti booda Waaqayyo kaartaa pilaanii maqaa isaatti erga naanneffame. Si'a sadaffaadhaaf seexanni gibbii namichichaa rurrukutuu gaafa dhufu. Kana booda namichi bir jedhee ribaa kanaani ciisi mucaa koo jedhe Waaqayyo. Ciisi alana natu gaditti baay'e. Abbaan qe'ee anadha jedhe Waaqayyo. Karaa ittiin diina kee mo'attu guutummaa guutuutti jireenya kee Waaqayyotti kenniteeti. Galgala kana waa tokko sirratti dubbadha. Mata duree ittiin ati har'a diina kee mo'attu maqichatti ergitee rafta. Harka kee naa kennime. Har'a zabanyaa dinqiitu qe'ee kee jira. Waardiyaa dinqiitu qe'ee kee jira. Eegumsa dinqiitu qe'ee kee jira. Maqichi siin si raffisee rakkisaa keetti gadi sii baay'ee. Seexanni maqaa Waaqayyoo gaafa argu hin dhaabatu. Gaafa manna xiriiru rukutu Waaqayyoo gaditti bahee abbaan qe'ee anaa jedhe. Abbaan qe'ee bada siiti jennaan fiigicha keessa. Seexanni karaa tokkittiidhaan kan inni injifatamu. Only by one way. Innis maqichaan dhaqama. Maqicha fuutee gaditti baata. Not by force. Humna miti, beekuma miti, maaliyyuu miti, maqichaan namni gaditti bahe hiyyeessatu hoomaa waraanaa lola. Gaaf tokko ishee tokkotu nama Waaqayyooti. Halkan guutuu yeroo irraa fuudhatte gondaa hin hubatte tokko jedheen bofaddu hubatte lama jawwee fakkaate munaariyatte sadii isa kan biraa immoo saree maraatuun gaaf tokko duuka fiidee miila na ciniintette bakka ciniinte na isa kan biraa immoo maayittee haadha kootu duutee haadhi koo fayyaa mataate na wajjin haasaa bulti jette lala miidhagan mee waa tokko si gaafadhan maayyin jedheen. Yeroo wanti kun hundumtuu naannee dhufee jireenya keetti akkasitti wal furu kan ati maal hojjettaa naa himanchiisaa jettee himanchiisa. Maqicha gad erguu dadhabde. Maqicha. Gaaf tokkodha makiinaatu gommaan tokkotti baateetu sadiin fiidde makiinaa nu keessa irraa faayiballiidha. Makiinaa nu keessa irraa gommaan tokkotti baheetu gommaa sadiin fiiguutti gaate makiinaa. Migan waayee na ajaa'ibe naa yeroo Waaqayyo
jedhe silaan wan namni akkasii dafee du'a jedhan erga tasgabboofne nutti namni akkas wacabbaru dafee du'a jedhani mee arga keedhaa jedhe maqicha fuutee ol kaanaan waan nama nyaatu si didaan jedhe ka'ee man lubbuchi lama ta'een beeku kan koo jedhuma keessa utaaleen maraadhe korneetiin tuqe dhaqee innaa booda haaltaa ta'edha jaarsi tokko na bukkeeta maqicha waamen jedhee attee makiinaan mukatti hirkattee madaabatte waan sanan kolfe deebi'e elaa maqichi sammuutti si deebisa maqichi iddoo jirtu si barsiisa maqichi isa si fuudhee deemaa jiru dhaabsisa maqichi isa si nyaatu jireenyatti si deebisiisa harka kee achi handatti qabi barana maqaa sanaan afaan isa si nyaatu keessaa si fudhadheera olu taaniiti jalaa ba'eera jedhe jalaa ba'eera namni maqicha arrabarraa qabu seexana hin injifata biyya lafaa hin injifata mo'amaa ta'e qaajjaan bulu